Subhanallah. Dhaggeeffadhu mee Maarqos 12:14 baasee taa'u jira wallahi. Waa'uma Yesuus maallaqa akka jedhu laal. Warri ergaman dhufanii yaa barsiisaa ati dhuguma qabeessa akka taate nuyi hin beeknaa. Nama tokko illee hin sodaattu. Karaa Waaqayyoo dhugumaan barsiifte. Karaa eenyu barsiisa Yesuus? Karaa Waaqayyoo. Karaa Waaqayyoo kami? Waaqayyoo abbaa qaba. Wallahi rakkisa. Karaa Waaqayyoo kami? Abbaasaa? Yesuus Waaqaa miti? Yesuus Waaqa. Karaa Waaqayyoo kami barsiisa? Karaa Waaqayyoo otoo manni neetwoorkiin qabaannati na wajjin haasa'uu dandeessa? Abbaa agarsiisaa jira beektaa? Waayifa ta'e Yesuus waayifaadha? Daataa ta'e qaama Yesuus Waaqa. Warra gubbaa Yesuus daataa ta'uu nama qaba. abbaa. Mee jiran dhaggeeffadha. Museen karaa eenyu barsiisu ture? Museen saba Israa'eelii biyya Ijipti keessaa Raajoonni ergamoonni they all teaching the way of God, right? Hundi isaanii Abrahaam karaa Seexaana barsiisamoo karaa Waaqayyooti? Abraham, which is the legion of the belief in him, which No, legion? what I'm saying is Abraham karaa Waaqayyoo barsiisamoo karaa Seexaanaati moo karaa biraati? The teaching about God. About God. Karaa Waaqayyoon barsiisu ummata In karaa barsiisa. sirriidha karaa Waaqayyo akka itti waaqessan akka itti hin barsiisu. The all Yesuus qofaa miti bar karaan hundi isaanii Museen saba Israa'eliif karaadha moo karaa miti? Karaa biti. Karaa miti? Maaleeyye? Inni Ijipti keessatti guddate waggaa 40 Waa'ee biyyaa naasaa isin hin jenne bar. Dhaggeeffadhu hundeessa sima. Museen raajiidha moo raajii miti? Museen raajiidha. Abrahaam garuu raajii miti. Raajiin Waaqayyoon karaa Waaqayyoo seera Waaqayyoo hin barsiisu? Hin barsiisa. Hin barsiisa. Ameen akkasumaree. Okay, hin xumurayyee qoy kana. Okay, dhugumaan jedhan maal jedheessa kuteessa. Okay, namni tokko illee hin sodaattu. Yesuus nama tokko hin sodaata? Amma isin akkanatti du'a iyyee jedhan hin sodaatu? Hin sodaatu. Nama tokko illee hin sodaattu jedhani. Gartee hin sodaattu karaa Waaqayyoo dhugumaan barsiifta. Namaas wal hin caalsiftu. Namaas wal hin caalchisu Yesuus. Eeqa adli, fair, equality, maarree jedhan sana dimokiraasii nama hunda gartee mirga isaanii akkasii eegaa jedhanii. Ustaaza idini dideemi macaafa Maal jettan amdi? obsimeeti macaafa leewwata boqonnaa 10 lakkoofsa 10 akka baniif himee Museen karaa akkan taane dubbataa miti yereenni karaa Waaqayyoon barsiisu jaa. Ajaa'ib. Museen karaa miti malee karaa Waaqayyoon barsiisa. Inni garuu karaa biti. Inni jiraataa biti. Inni Efiifuu karaa ni qaba. Karaa ni qaba. Ayyee. Allah rabbal alamin. Karaa waraqaan wangeelli kunis manuma kiyya ciramuu deema wallahi laazim. Waraqaan akka biyya lafaarraa waraqaan akka laaftu wangeelaan jirtu. Beeta wangeela kana dura kan barreeffame irree kitaabni tokko addunyaarra jiru. Waraqaan akkana laaftuudha. Seenaan akkana ammas. Kudhan meeqa faar dhufe? Ten meeqa jette ustaad? 10, 11. 11 okay. Ayya kana jedha kuno seera ani Waaqayyo karaa Musee isa. Okay. Alaikum salam. Seera ani Waaqayyo karaa Musee Israa'elootatti dubbadhe hundumaa isaan barsiisaa jedhe. Wow. Itti haqudha gaatanas. Peente rabbumaa bara kana itti kaase wangeela. Wangeelli TikTokiin kun beeta wangeela hin gabbise, hin guddise. Wangeela bakka kenneefi kani inni amma Maal jedhare? 10 takka maal jedha? kani amma quraana isa duraa mistira jettanii gad baase TikTokiin kuni.
Bantanii ustaas. Murtiiwwan kan caamee nama tokko. Aanaa jila ba'a. Dubbisee bar dhageenye akkana jedha. Seerrata ani Waaqayyo karaa Musee Israa'elootatti dubbadhe hundumaa isaan barsiisaa jedhe. Fayyaade. Kanaafuu Museen karaa moo karaa mire? Karaa biti. Fayya. Osoo agartuu moo? Karaa jechuun si dubbisa Yohaannis 14:6. A'uuzu billah. Maal jechuu jirta saati yaa obboleessoo. Waaqayyo karaa Musee abboommii kanne moo hin kennine? Kenne abboommiin immoo yoo inni kenname seera bahu 31 irratti lakkoofsa 18 irra jira. Inni seera. Garuu obboleessoo bar 15:23 irrattis karaa Musee jaabar abboommii isa ani karaa Musee isin abboome sana hundumas gaafa ani Museetti kennee jalqabee dhaloota hamma dhalootaatti iyyuu yoo irraa citan dhukkee irraa kaasa jee Waaqayyoon dubbataa bar. Akkuma Waaqayyoon karaa Museedhaa itti himee jira. Karichi dhugaan jireenyi ana. Yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa in dhufuu jira. Kara jechuun boqonnaa reefuu ustaazni si baaseen alatti maal barbaadda boo? Boqonnaan jalqaba ustaazni baase bari ati karaa Waaqayyoo dhugumaan barsiiftaa ittiin jedhani bari Luqaas irratti. Karaa Waaqayyoo barsiisa malee inni karaa biti. Karichi dhugaan jireenyi ana. Ana malee. Kanaaf Iyyesuusuma dogongoruu fadhaasa ustaaz. Akka jedha geesse karaa Waaqayyoo barsiisa malee inni karaa miti jeeti karaan dhugaan Iyyesuus wi. Maal haasoo jirta? Karaa Waaqayyoo barsiisa malee karaa miti moo Iyyesuus? Yeah, that's agree. He is teaching the law of the God, not he is on the way, nothing. Kanaafuu karaa Waaqayyoo kamii barsiisa? Karaa Kiristoos, karaa Abbaa, karaa Hafuura Qulqulluu barsiisaa jira jechuudha. Maal haasoo kun? Iyyesuus karaa eenyu barsiisa? Yesus immoo karaa abbaasaa, karaa waaqummaasaa, anaatti amana, abbaa kottis amanaa jedhe. Macaafni karaa eenyu barsiisa ja'a? Macaafni. Yohaannis 14 lakkoofsa 1 irratti akka jedhama. Yesus itti kufee barsiisa isaatiin. Karaa isaati moo karaa Waaqayyoo barsiisa? Akkasii. Karaa lamaanuu. Karaa lamaan kam karaa lama jiraata? Abbaa kottis amana, anattis amana. Maal haasoo jirta? Why you crying today? Mee dukaa kee ifirraa hin baafne ganama lafti buna ugiiti kottu mee bu'ii asirra. Astaghfirullah. Eenyu baanta mooti? Siin baanaa jira. Naman biraan baanne. Sa'aatiin gubinaatii mee tamasgeenii kana hojjenaasaa wangeela harka qabatee dhufe kun. Tamasgeen.